harka fuunii akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya FM Harar 101.4 irraa sagantaa addaa seenaa hawwisoo afran qalloo irratti xiyyeeffattu qabadhee dhiyaadheetiin jira. Hanga dhuma sagantaa teenyaatti nu faana turaa isiniin jenna. Muuziqaan Oromoo moggaasa afaan Oromootiin bifa hawwisoo ammayyaatiin jalqaba kan gurmaa'e hawwisoo afran qallooti. Hawwisoon afran qalloo kan ijaaramu eegale baha Oromiyaa magaalaa Dirree Dhawaatti bara 1954tti. ورميل كوتي شمسة النجراية زيما مقلبية كوتي شكري seenaan jalqabiinsa ijaaramu hawwisoo afran qalloo dheeraa fi dinqisiisaadha. Akka himamutti aruuza yookaan cidha tokkootu magaalaa Dirree Dhawaa keessatti qophaa'ee ture. Warri aruuzaa kun haadhaa fi abbaan illee Oromoota. Cidha kanarratti hawwisoo afeeruun barbaadame. Garuu hawwisoon afaan Oromootiin sirbitu waan hin jirreef hawwisoo afaan Harariitiin sirbitu waamanii sirbisiisuun dirqamatti ta'e. Hawwisoon ummata Hararii kun meeshaa ammayyaa akkoordiyoona kan qabanii fi haala bareedaadhaan qindaawanii kan sirban waan ta'eef namoota aruuza kana dhufe hedduu bohaarsan. Haa ta'u malee manguddoonni Oromoo sooreeyyiin sabboonummaa Oromummaa isaaniitiif quuqaman dargaggoota Oromootiin akkana jedhaniin. Yaa dargaggoota Oromoo, akka dargaggoota Hararii kanatti hawwisoo ammayyaa kan maqaa Oromootiin waamamuu fi kan sirba afaan Oromootiin sirbitu hawwisoo Oromoo takka maaliif hin ijaarre? Osoo hawwisoon Oromoo takka jiraatte cidha Oromoo hunda irratti silaa afaan keenyaan nuu sirbituu miti? Mee maali yaanni keessan jechuudhaan gaafatan. Manguddoonni yaada kana dubbatan namoota sooreeyyii maallaqa qaban kan jimaa fi kuduraa Jibuutitti erganidha. Isaan kun ammoo daldaltoota bebbeekamoo fi namoota dhaabbata baabura lafaatii fi warshaa kotanee keessa hojjetan turan. Kan akka Abdusalaam Haaji Muusaa, Muhammad Ibrahim Wadaay, Haaji Muusaa, Ismaa'il Galmoo, Hassan Umar, Idris Abdullee Misheel Jaarraa, Abdurrahmaan Adam yookaan Biikoo, Yusuf Gurraacha, Ibrahim Abdullee faadha turan. Garadaabee hanga arraataa'ee nana'uu jibbeegaa qonna malee jee magaalaa nagayeetti baadiyyatiin ka'ee. Dargaggoonni illeen rakkoon isaanii maallaqa meeshaa muuziqaa ittiin bitatan qofa ta'uu ibsuudhaan manguddootaaf deebii laatan. Manguddoonni rakkoon keessan maallaqa qofa eegatee nuti isin wajjiin hanga dhumaatti dhaabbanna. Waan maallaqaatii fi meeshaa ammayyaa nurratti dhiisaa. Isin garuu dirqama lammummaa bahuu qabdan. Muuziqaa Oromoo ammayyeessuu qabdan jechuudhaan dargaggoota onnachiisanii kakaasan. Dargaggoonni illee yaada kanatti gammadanii hawwisoo Oromoo ijaaruu irratti walii galan. Garuu dargaggoonni hanga meeshaan bitamtuuf illee osoo hin eegin wallee ammayyaa meeshaa ammayyaa malee weellisuu eegalan. Harmoonikaa fi daaf yookaan maraakaash ofumaa bitatan. Manguddoonni tattaaffii dargaggootaa kanaatti haalaan gammadan. Kanaan maayyii manguddoonni maallaqa walitti buusanii meeshaa muuziqaa kan akka harmoonikaa, saaksifoonaa, akkoordiyoonii, turumpeetaa fi gitaara bitanii dargaggoota kanaaf kennan.
nama ogeessa muuziqaa barsiisu ogeessa tokko miindeessanii leenjitti galchan. Maqaas hawwisoo afran qalloo jechuudhaan moggaasan. Yeroo gabaabaa keessatti hojii quubsaa fi gammachiisaa hojjechuu danda'an sirbi hawwisoon afran qalloo jalqaba waltajjii irratti weellisuu ittiin eegale ijoollee afran qalloo dardarummaan tanaa ka'aa hirriibarraa hoottaa wal barannaa kan jedhu ture. Kana malees sirboota akka onneetoo madooytuu, sirba booyyaa onnee gubattee, asheeta shumburaa, akkam jirtan, jiidhi hin jabaatin, bareedduu siyaaduun dhiisuu fi kanneen kana fakkaatan ture. Sirbi biroo kan hawwisoon afran qalloo jalqaba sirbaa turte yaa ibsituu akka aduu ansi maleen taraaduu siitaniin barbaadu oobsimeetti dhiisii guyyaa fidaa bar'isiisii kan jedhu sitti jira. Hawwisoon afran qalloo akkuma ijaaramtee hojii eegalteen sirboota haalaan bareedaa ta'an ummata magaalaa Dirree Dhawaatiif sirbuu jalqabde. Akka odeeffannoo Muhammad Sheek Muhammad Bookee fi Ibraahim Haaji Ali irraa himametti miseensonni ciccimoo fi hangafoowwan afran qalloo Abubakar Musaafaa wajjin ta'uudhaan kan ijaaran keessaa Ismaa'il Muhammad Adam Musa, Suleymaan Yusuf Ibrahim, Muhammad Yusuf Adam, Salih Muhammad Borum, Ali Ahmad Ali, Abdullah Muhammad Umar, Abdurrahman Yusuf Umar, Ibrahim Muhammad Adam Musa, Abubakar Muhammad Adam Musa, Ali Shabbo Wado, Yunus Abdullahi Ali Shom, akkasumatti illee Ali Birraa faadha turan. خنبا قدن تبو وطول ولين تبي خنبا قدن تبو بخير رفنا ملي. Guyyaa tokko osoo hawwisoon afran qalloo sirboota Dirree Dhawaa keessatti sirbaa jirtu namoonni gurguddaan akka ministeerotaatii fi daldaltoota ciccimoo kan biyya Jibuutii irraa yeroo oowwaa bashannanuudhaaf Dirree Dhawaa dhufan arganii haalaan dinqisiifatan. Ismaa'il Muhammad Adam ijoollummaa isaatirraa jalqabee nama oromummaan itti dhagahamu aartii oromootiif Abubakar Muusaa wajjin ta'uudhaan hojii seena qabeessa ta'an hedduu kan hojjete kabajamaa jaalatamaa fi sabboonaa Oromootiin. Namoonni Jibuutii irraa dhufanii sirboota hawwisoon kun sirbuu arganii ittiin gammadan ummanni Jibuutii illeen dhagee ittiin gammaduu qaba jechuudhaan waan yaadaniif hawwisoon afran qalloo Jibuutii dhayxee muuziqaa akka agarsiiftu gaafatan. Manguddootaa fi dargaggoonni wal mariidhaan haaluma gaafataniin hawwisoon afran qalloo Jibuutii akka deemtee sirbitu murteessan. Manguddoonni miseensota hawwisoo Jibuutii deemtuuf maallaqaa fi meeshaa barbaachisu erga guutaniifiin boodam waraqaa deemsaa paaspoortiin akka kennamuuf qaama mootummaa dhimmi ilaallatu kan Dirree Dhawaa jiruuf gaafii dhiheessan. Itti gaafatamaan mootummaa Haayile Sillaasee kan Dirree Dhawaa gaafii deemsa hawwisoo tanaatiif deebiin isaan kennan kan nama dinqisiisu ture. Deebiinleen akkana jettiin sadarkaa kanallee geessanii hawwisoo teessan gara biyya alaatti ergitanii hanga sirbisiisuudhaaf yaaddan takkaas geessanii sadarkaa paaspoortii gaafachuu ga'uun keessan nama ajaa'ibsiisa. Erga ja'anii boodam paaspoortiin akka hin kennamne deemuullee akka hin dandeenye itti hime. Amma achillee arra boodallee gaafii akkanaatiin yoo deebitan beekadhaa jechuudhaan
dhaadatee ofirraa ari'e. Manguddoonni kun waan warri mootummaa je'een hunda dhufanii dargaggootatti odeessan. Dargaggoonni garuu paaspoortii haa dhoowwaman malee Jabuutii deemuurraa nu hambisuu hin danda'an jechuudhaan deemsaaf kutatanii ka'an. Haaluma kanaan miseensonni hawwisoo afran qalloo namni 16 mootummaa jalaa dhokatanii baaburaan Jibuutii dhaqan. Miseensonni hawwisoon afran qalloo biyya Jibuutiitti sirboota mul'isaniin uummanni Jibuutiilleen baay'ee dinqisiifatan. Mootummaan Haayile Sillaasee garuu mootummaan Jibuutii miseensota hawwisoo afran qalloo kana kan seeraan ala Jibuutii dhaqan kana deebisee gara biyyaatti akka ergu gaafate. Haa ta'u malee miseensota hawwisoo afran qalloo keessa Ali Shabboo Wadoo Jibuutitti yoo hafan Yoonis Abdullaahi gara Moqodishoo deeme. Abdullaahi Alishoo ammoo gara biyya Duubaay deeme. Ismaa'il Muhammad Adam biyya Jarmanii deeme. Ali Birraa fi miseensonni hawwisoo hafan ammoo gara biyyaatti deebi'uudhaaf dirqama. Kanabba gadan jabu otollee uleen jabee kanabba gadan jabu beekaa fuudha kunne malee. Kachillayyoonni sirna Haayile Sillaasee hanga jarri dirree dhawaagaan oobsuu dadhabanii magaalaa xinnitti Shiniillee jedhamtu tan dirree dhawaa irraa kiiloomeetira 11 fagaattutti eeguudhaan baaburarraa buusanii sansalataan harka isaanii hidhanii mana hidhaatti darban. Gara biraatiin ammoo manguddoota sooreyyii Oromootaa kan hawwisoo afran qalloo ijaaruudhaaf jaba socho'aa turan mootummaan basaasuudhaan hordofuu eegale. Guyyaa gabaabaa keessatti isaanillee mana hidhaa galche. Hawwisoon afran qalloo uummata Oromoo dammaqsaa deemaa jiraachuu fi uummataan jaalatamuu isii hubate sirni cunqursaa mootummaa Haayile Sillaasee ilkeetti ciniinnate. Waggaa 4tti umrii gabaabsee hojiin hawwisoo afran qalloo akka hin sochoone dhoorkee cufsiise. Meeshaa muuziqaa kan uummanni Oromoo maallaqa walitti buusee hawwisoo tanaaf bite mootummaan Haayile Sillaasee seera malee humnaan saamee bara 1957 mana qopheessaa bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaa dhaalchise. Shantatina durayati mama kalbiya koti shakari fannadi maya amara mila koti. Hangafoonni miseensa hawwisoo afran qalloo Ali Birraa, Ali Shabboo, Ismaa'il Muhammad Adam, Suleymaan Yuusuf, Abubakar Muusaa, Abdulhamid Ahmad Booruu, Saalii Muhammad, Ali Ahmad Ali, Muhammad Yuusufii fi Abdurrahmaan Yuusuf dabalatee walumaa galatti nama 18 yoo tahan. Kana booda miseensonni hawwisoo afran qalloo addaan faffaca'an. Kun gara alaatti baqatanii biyya alagaatti galan. Kunniin ammoo dirree dhawaatti hafan. Kanneen dirree dhawaatti hafan hedduun hidhamaa dararamaa jiraatan. Haala kanaan qabsoon hawwisoo afran qalloo asirratti goolabame. Ifaan fuula keetii aduu golgoleessa ililli urgootu ilmasnoota keessa. Guyyaan guyyatti dabreem jiini ammoo ji'atti wal kannee barri baraan bakka bu'ee waggoota hedduu erga turame booda dargaggoonni maqaa hawwisoo damee afran qalloo jedhuun bara 1959 wal ijaaranii itti fufuu eegalan. Yeroo sirni Haayile Sillaasee taayitaarraa ari'ame dargiin aangoo harkatti galfate miseensonni hawwisoo damee afran qalloo gara Finfinneetti teessoo jijjiiruudhaan maqaa hawwisoo aduu birraa jedhamuun ijaaramanii hojiitti fufan. Miseensonni hawwisoo damee afran qalloo kan dirree dhawaatti hafan hawwisoo biiftuu biyya teenyaa maqaa jedhuun moggaasanii hojii jalqaban. Miseensonni hawwisoo damee afran qalloo Ibraahim Haaji Ali, Himee Yuusuf, Adam Usmaan, Ahmad Yoonis, Abubakar Addaawwee, Maadii Umar,
Maadii Ismaa'eel yookaan Maadii Jaappoon, Kamal Muhammad, Abdul Shakur Umar, Muqbil Ahmad, Hamid Muhammadii fi Sa'iid Sheek Haashfaa kaasuun ni danda'ama. Hamid Muhammad yookaan Hamidoom barasan akkana jechuudhaan weellise. Aniisaa aniisaa yaa mootii kanniisaa, eenyu sinaa baasaa waygaa gora keessaa. Waygaa gora keessaayis keemanii gobeensaa, illaan deema dawaa siin namaa dhiyeessaa jechuudhaan weellise. Sa'iid Sheek Haash ammoo dandeettii walaloo fi sirbaa waan qabuuf sirba amal maal abaate amma sirbitu dur akkana jechuudhaan barreesse. Nama gubaa yaanni nama gubaa, niin obsa malee nama guba yaanni. Nama yaanni gubee dirmammuun arganii, eenyuttiin if himaa erga imimmaanii jechuudhaan weellise. Miseensonni hangafoonni hawwisoo biiftuu biyya teenyaa Ali Shabboo, Abdii Habiib, Abubakar Muusaa, Muhammad Ahmad yookaan Maamma Qophee, Halloo Daawwee fi Afandii Siyyoo fa'aadha. Miseensonni hawwisoo aduu birraa ammoo Ali Birraa, Ibrahim Haji Ali, Himee Yusuf, Muhammad Ahmad yookaan Muhammad Xawwiin, Adam Usmaan, Ahmad Yoonis, Abubakar Addaawwee, Mahadii Ismaa'eel yookaan Maadii Jaappoon, Kamal Muhammad, Abdushakur Umar, Muqbil Ahmad, Hamid Muhammadii fi Sa'iid Sheek Haash fa'aadha. Si bereche, sina jalachiise, sitina marache, sitina marache. Hala malake. Hawwisoon aduu birraa godinoota Oromiyaa hedduu keessa naannooftee sirboota Oromoo uummata Oromootiif dhiyeessite. Fakkeenyaaf Baalee, Amboo, Jimma, Wallaggaa keessa Naqamtee, Dambiidolloo, Gimbii, Beegii fi Gidaamii dhaqanii uummata Oromootiif sirba adda addaa dhiyeessanii turan. Sirba hawwisoon aduu birraa godinoota Oromiyaa keessa deddeemanii sirban keessa sirba duraan Ibrahim Haji Ali sirbee Himee Yusuf akkana je'ee sirbuudhaan waltajjii hundarratti Oromoota akka gammachiisee fi boochisee namoonni ijaan argan ni mirkaneessu. Na dhaga'i lammii koo, na dhaga'i fira koo, waliin beeynu malee barnuti foon tokko. Akka firii midhaanii nu faffacaasanii, mee walitti qabama bakkuma jirtanii. Hoottaa naa tokko taanaa, amba maaltu dhibee nutuu walii taana. Sirbi biroo walaloo Ziyaad Yoonis barreesse hawwisoo aduu birraatiin sirbamte akkana jettiin. Obsi yaa onnee obsan warroomanii, wahaalle nyaatan malee wahaalleen dubbatanii. Garaan ilmoo namaa biyyarra bal'ataa, jecha namaa dhiisii waan baay'ee baadhataa. Jiraachuu irra wayyaa akka taatee fittuun, sissiqaa goobanaa jedhan mammaaksattuun. Sirba Ali Birraan sirbe ture. Sirbi biraa immoo kan Zalaalam Bantii yeroo san barreesse Ali Birraatiin akkana jechuudhaan sirbame.
yaa bartuu kutattuu warraaqsa sitti dhaamaam yaadadhu siin jedhaam saba cunqurfamaam tulluu gubbaan darbii hallayyaarraan gorii laga guddaa cahii maasaa keessa bahii atuu ni agartaa bututtuu uffata buna kotokkotaa bishingaa qotataa. Ali Shabboo wadoo hangafoota walliftoota Oromoo keessaa isa jalqabaatiin guddina afaanii fi muuziqaa Oromootiif waa hedduu kan hojjete walliftoota Oromoo akka Ali Birraa faadhaaf fakkii kan ta'e Ali Shabboon sirboota baay'ee weellisuudhaan uummata Oromoo tajaajilee jira. Sirba isaa hedduu keessaa tokko walaloo mata duree magaalaa Nageetti jedhamtuun tan Muhammad Ahmad Muhammad Qopheen barreesse akkana jechuudhaan weellise. Garadaabe hanga arraa taa'ee nana'uu jibbeegaa qonna malee jee magaalaa Nageetti baadiyyatiin ka'ee Abdii Qopheen namoota guddina afaan Oromootii fi muuziqaa Oromootiif hojii bu'aa fi seena qabeessa ta'an hojjetan keessaa isa jalqabaati. Abdii Muhammad Abdii Qopheen weelliftoota hawwisoo afran qalloom aduu birraa biiftuu biyya teenyaatii fi sirbitoota baay'eedhaaf walaloo fi yeedaloo hedduu kennuudhaan uummata Oromootiif tajaajila guddaa kan laatanidha. Abdii Qopheen walaloo namaa kennuu qofa osoo hin ta'in mataa isaatiin illee sirboota baay'ee sirbee jira. Abdii Qopheen haalaan nama beekaa fi nama saba isaatiif quuqamu waan ta'eef walaloon isaa rakkina hawaasa Oromoo kan calaqqisuudha. Abdiin bara dheeraadhaaf reediyoo Harar keessa hojjetee jira. Gara biraatiin ammoo quuqama Oromoof qabuu fi sabboonummaa isaatiif yeroo dargii sababa adda addaatiin barbaadanii yeroo hedduu hidhanii turan. Dhumarratti Abdii Qopheen hidhaa jiilee hojii waan gad dhiiseef hanqinni maallaqaa isa qunname rakkina keessa akka ture kallattiidhaan isa beekan ni dubbatu. Maayyii ammoo dhibamee bara 2001tti du'aan addunyaarraa gale. Afandii Siyyoo miseensota hangafoo hawwisoo biiftuu biyya teenyaa irraa isa tokko. Afandii Siyyoo barasan sirba hamaa hoo hamataa hoo sumaan na dhaqqabaa gaafa rakkoo jechuudhaan sirbee jira. Afandii Siyyoo yeroo ammaan tanaa Finfinneetti argama. Jalalle manni gaara duuba kootu yaa jalalle walli seensi sirba hiriyaa ijoollummaa kootu yaa jaalatoo gororri kee deema hafuurri kee shittoo. Artiist Shantam Shubbisaa weellisaan Shantam Shubbisaan weellisaa Oromoo hangafoota keessaa tokko yoo ta'u kan dhalatee guddate magaalaa Dirree Dhawaatti. Dhuma bara 1950mootaa keessa umrii isaa ijoollummaatti gara aartii Oromoo kan gale yoo ta'u warreen hawwisoo afran qalloo bu'uureessan keessaa gahee guddaa qaba. Weellisaa Shantam Shubbisaan dandeettii walaleessuu yeedaleessuu sagaleessuu guddaa kan qabuu fi aartiidhaan madditti
qabsaawaa mirga namoomaa cimaadha. Abbaa aartii Oromoo kan ta'e weellisaa Shantam Shubbisaan weellisaa gaafa afaan Oromoo sirbuu dhiisii dubbachuun yakkaasanitti reediyoo afaan Oromoo yeroo jalqabaa Somaaliyaa magaalaa Moqodishootti dabraa ture keessaa nama sirbaa turedha. Artiist Adam Haarun weellisaa Adam Haarun kan dhalatee guddate godina Harargee Bahaa Ona Obarraa Aanaa Malkaa Bal'oo magaalaa Jaajaa Araddaa Bakkanniisaatti. Adam Haarun ijoollummaa isaatiin nama dammaqaa fi sabaaf quuqama qabudha. Adam weellisaa qofaa miti, walaleessaa, yadaleessaa fi sagaleessaa qofaas miti. Qabsaawaa fi falmaa mirga namoomaatiiti. Walaloon sirboota isaa danuun dhama qabaachuu qofa osoo hin taane dubbii dachaatiin tan dhaamsa dabarsituudha. Rifeensa kaasee amma keessatti hunda caalchisee si uumeeti. Rifeensa kaasee amma keessatti hunda caalchisee si uumeeti. Marraan hedduu keessa dhaabbatu hin jirtu bifaan salsi fakkaatu. Dooktara kabajaa Alii Birraa. Alii Birraan weellisaa, qindeessaa, walaleessaa fi sabboonaa Oromooti. Aliin fulbana 29 bara 1950 magaalaa Dirree Dhawaa naannoo Laga Harree jedhamutti dhalate. Aliin erga Finfinnee galee booda hojii sirbaa adda addaa hojjechuu jalqabe. Yeroo kana Aliin sabboonaa Oromoo Ahmad Taqii wajjin wal bare. Ahmad Taqiis Aliidhaaf akka ittiin sirbuuf jechuudhaan gitaara biteef. Beekamtummaan Aliitis magaalaa Finfinnee keessatti dabalaa dhufe. Aliin afaan Oromoo biratti afaan Amaaraa, afaan Arabaa, afaan Harariitii fi afaan Somaaleetiin sirbuu danda'a ture. Kun ammoo namoota adda addaa biratti akka jajamuu fi akka jaalatamu godhe. Urgoitu